har'ammoo piroodaaktii akkamii yookaan immoo qoricha akkamii osoo fayyadamneeti finisa keenya balleessuufis ta'e hir'isuuf nu gargaaruu danda'u isan jedhu sanitti hima na waliin tura. Akkam jirtu lammii koo nagaa keessanii an Dr. Salaam Tafariin jedhama ogeettii fayyaati. Odeeffannoo adda addaa fi barumsa adda addaa waa'ee fayyaadhaan wal qabatee dhaga'uu barbaadu sanaan subscribe gochuun maatii ta'uu hin dagatina. Odeeffannoo adda addaa fi barumsi adda addaa waa'ee mental health yookaan immoo fayyaa sammuu, fayyaa qaama keenya guutuu, fayyaa gogaa keenyas dabalatee, fayyaa rifeensa keenyas dabalatee wajjiniin baranna. Warri maatii konaa taatanii subscribe gootanii maatii konaa taatanii koomentii naa barreessaa jirtan video ko like na gochaa jirtan hedduu galatooma. Hedduun sin galateeffadha. Har'ammoo piroodaaktii akkamii yookaan qoricha akkamii osoo fayyadamnee finisa keenyaaf nu gargaara. Dabalataan immoo piroodaaktii kana yoo bituu dandeenye yookaan immoo yoo fayyadamuu hin barbaanne mana keessan keessatti karaa salphaa ta'een finisa keessan akkamittiin akka maaneej gochuu dandeessan yookaan guutummaa guutuu yoo balleessuu baattanis amma danda'ame akkamittiin akka treatii gootaniin sanittiin hima. Dabalataan gosa gogaa mana keessan keessatti karaa salphaa ta'een akkaataa kamiin akka baruu dandeessan osoo mana yaalaa hin deemini. Egaa gosti gogaa hedduutu jiru. Oilii yookaan fuula cululuqu jechuudha. Dry skin yookaan fuula gogaa, combination skin kana jechuun naannoo T-zoonii naannoo kana fuulli cululuqa, naannoo kana immoo gogaadha jechuudha. Combination jechuun gartokkoonsaa gogaadha, gartokkoonsaa oiliidha yookaan immoo cululuqa jechuudha. Akkasumas sensitive skin jechuun immoo fuula waan akka loluu, waan akka diimachuu, nama hoksisuu fa'aa, discomfortiin adda addaa fuula keessa irratti sanitti dhaga'amu fa'aa kun immoo sensitive skin jedhama jechuudha. Amala kana afran hin qabu taanaan immoo gogaan tokko normaalidha jedhama. Kan akkamittiin akka baruu dandeessan sanittiin hima na dhaggeeffadha. Piroodaaktii finnisaaf ta'an kana fayyadamuun dura gosa gogaa keenya beekuu qabna. Piroodaaktii finnisa duwwaa osoo hin ta'in piroodaaktii kamiyyuu osoo hin fayyadamiin dura gosa gogaa keenya baruu qabna jechuudha. Gosa gogaa keessanii mana keessan keessatti akkamittiin beektu sanitti fakkaata. Fuula keessan saamunaa gentle cleaneriidhaan fakkeenyaaf kan akka CeraVe gentle cleaner, Cetaphil gentle cleaner jedhu jira isa fayyadamuu dandeessu yookaan immoo Dove saamunaa gabaarratti baay'ee argama. Isaan dhiqattu erga achi dhiqattaniiti achi sa'aatii tokkoo fi fuula keessan irratti waan tokko iyyuu hin dibatina callisaatii ilaalaa. Erga sa'aatii tokko turee booda fuulli keessa waan akka diimachuu fa'aa ta'a taanaan, waan akka loluu fa'aa ta'a taanaan, qosheessa noksisa taanaan, discomfortiin adda addaa sanitti dhaga'ama taanaan sensitiiviidha jenna jechuudha. Yoo immoo gogaan fuula keessanii oilii ta'e kana jechuun nama akka waan akka zayita fa'aa dibatee fakkaata yoo ta'e oilii skiniidha jechuudha. Yoo immoo gogaan keessan akka suuraa kanarratti argaa jirtan dry yoo ta'e jechuudha yookaan gogaa yoo ta'e kun immoo dry skin jenna jechuudha. Yoo immoo gogaan keessan combinationii ta'e combinationii jechuun gartokkoonsaa cululuqaadha, gartokkoonsaa gogaadha. Keessattuu naannoo kana naannoo T-zoonii kana baay'ee cululuqaa, naannoo kana immoo naannoo boqoo ni gogaa jechuudha. Kun combination skiniidha jechuudha. Amala afran kana hin qabu yoo ta'e immoo normaalidha jechuudha. Egaa amala gogaa keessan gosa gogaa keessan akkanaatti bartu. Erga amala gogaa keessan bartaniiti piroodaaktii sensitive skiniidhaaf fayyadu, oily skiniidhaaf fayyadu, dry skiniidhaaf fayyadu, normal skiniidhaaf fayyadu, combination skiniidhaaf fayyadu adda baafachuu salphaadha jechuudha. Gosa gogaa fuula keenyaa barreerra piroodaaktii akkamii gosa gogaa keessaniif fayyadamuu qabdu san jedhu sanitti hima. Gogaan keessan finnisa qabaattanii sensitive yoo ta'e waan isin gochuu qabdan ganama waan isin gochuu qabdanii fuulli keessa waan akka loluu fa'aa, diimachuu fa'aa, sinoksisuudha taanaan sensitive skinii jenna jechuudha. Yoo gogaan keessan sensitive skinii ta'e maal gootu? Saamunaa benzoyl peroxide less than 5% jechuudha. 5% gadi kan ta'e fayyadamtu. Isaan niqattu yeroo benzoyl peroxide kana niqattanii maal gootu? Fuula keessanitti saamunaa sana dibdanii daqiiqaa 5 fi daqiiqaa 6 fuula keessan irra tursiistu achi ofirraa lollaatu. Saamunaa kana niqattu yeroo fuulli keessan goguu moisturizerii oil free kan ta'e gabaarra jiru sensitive skiniidhaaf hojjetaman hedduu isaantu jiru. Isa keessa tokko filattanii dibattu jechuudha. Achi erga dibattaniiti sunscreenii sensitive skiniidhaaf hojjetan. Fakkeenyaaf kan akka nitrogenaa for sensitive skin kan jedhu jira isa dibattu jechuudha. Yeroo hundumaa kan isin baruu qabdanii aduurraatii amma danda'ame of eeguun isin barbaachisa. Yoo sunscreenii hin dibanne iyyuu amma danda'ametti dibaabii qabachuudhaan keeppii adda addaa godhachuudhaan aduurraatii of eeguun dirqamadha. Sababiin isaas rakkinni gogaa persentiin hedduunsaa naannoon persentiin 90 aduu wajjin akka wal qabatee dhufu jechuudha. Kanaaf aduurraatii of eegaa.
aduu isa ganamaa malee aduu isa kanarraati of eeguu qabdu. Aduun inni ganamaa vaayitaamin D nuu kenna. Kanaaf inni nu barbaachisaa, isa kan garuu of eeggachuun barbaachisaadha jechuudha. Kana ganama guutu. Galgala immoo maal gootu? Gogaan keessan sensitiivii waan ta'eef yeroo galgalaamuu saamunaa dhiqattan saamunaa biraadhaan dhiqachuu qabdu. Saamunaa gentle cleaneridhaan osoo ta'eeti gaariidha. Fakkeenyaaf kan akka vaanii cream cleanser kan jedhu jira. Inni sensitive skiniidhaaf gaariidha. Achi isa erga dhiqattanii kaatanii moisturizer immoo oil free kan ta'e gabaarra jiru isa dibattu. Erga dibattanii kaataniiti maal gootu? Adapalin kan jedhamu qoricha adapalin jedhamu dibattu. Egaa yeroo adapalin dibattan baay'ee xiqqoo ishee singaa xiqqoo mashee fuutanii akka asirratti argaa jirtanii waliin geessanii dibattu jechuudha. Erga dibattanii kaataniiti moisturizeri oil free sana irra dabaltanii dibdu. Sababiin isaas moisturizeri kana irratti dibattanii adapalin kun kan jedhamu retinoididha. Gogaa keenya irritiit godhu waan ta'eef gogaan keenya kana sirriitti of eeggannoodhaan dibachuun siin barbaachisaa jechuudha. Dibattanii bultu jechuudha. Egaa ruutiniin galgala keessanii waan isin gochuu qabdan kana fakkaata jechuudha. Kun gogaa sensitive skinii warra qabdaniif jechuudha. Adapalin yookaan retinol warra jedhaman kana yeroo dibattanii suutaan gogaa keessan kan barsiisuu qabdu. Fakkeenyaaf torbee jalqabaaf si'a 2 yoo dibattan torbee isatti aanutti immoo si'a 3 suutaan gogaa keessa wal barsiisuu qabdu jechuudha. Kanaattiin dibattu. Gogaa keenya irritiit godhu waan ta'eef irritation sana prevent gochuuf sirriitti moisturizer yookaan dibannaa dibachuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. So gogaan keessan sensitive ta'e ammayyuu waan ani sanitti musanii hin galle yoo ta'e bilbila kun asirratti barreesseera. Bilbila kanaanii bilbiltanii gaaffii qabaattan na gaafachuu dandeessu yookaan immoo comment section jalattis na barreessuu dandeessu. Amma immoo gogaan keessanii gogaa kan ta'e jechuudha yookaan dry skin kan jennu immoo gogaan keessan gogaa ta'e finniisa yoo qabaate product akkamii osoo fayyadamtaniiti irraatii bu'aa argachuu dandeessu isaan jedhu sanitti. Morning irratti yookaan ganama irratti ruutiniin keessa maal fakkaata? Ganama waan isin gochuu qabdan jechuudha. Salicylic acid cleanserii osoo fayyadamtanii gaariidha. Akka suuraa kanarratti argaa jirtanii osoo isa fayyadamtanii gaariidha. Achi erga dhiqattanii kaatanii fuulli keessan gogaadha waan ta'eef moisturizeriin gaarii kan ta'e fuula keessan sirriitti hydrate kan godhu fuula keessan sirriitti kan laaffisu sin barbaachisa jechuudha. Egaa moisturizerii fuula gogaaf hojjetaman gabaarra jiru baay'eetu jiru. Fakkeenyaaf tokko La Roche-Posay double repair moisturizer kan jedhu osoo fayyadamtanii gaariidha. Kana irratti dibattu jechuudha. Erga dibattaniiti sunscreen fuula gogaaf hojjetamee jiru isaan keessa tokko filattanii dibattu. Akkuma salasaniin jedhee sunscreen hin fayyadamtan taanaan dibaabee fayyadamuudhaan keeppii adda addaa godhachuudhaan yeroo manaa baatanii yeroo aduun sin xiqqu sirriitti protect of gochuu qabdu jechuudha. Ganama kana gootu. Galgala immoo maal gootu? Salicylic acid cleanseriidhaan saamunaa isaadhaan dhiqattu. Erga dhiqattanii kaatanii moisturizeri irratti dibattu. Moisturizeri fuula gogaaf hojjetaman jiru. Fakkeenyaaf kan akka La Roche-Posay double repair moisturizer kan jedhu isa dibattu. Erga dibattaniiti adapalin yookaan immoo tretinoin ta'uu danda'a, retinol ta'uu danda'a. Qoricha kana irratti dibattu yeroo baay'ee xiqqoo waliin geessanii dibattu jechuudha. Erga dibattanii moisturizeri sila irratti dabaltanii dibattu. Akkuma sila sanitti himee egaa produktonni retinol, tretinoin, adapalin jedhaman kun irritationii uumuu waan ta'eef moisturizeri sirriitti dibachuun siin barbaachisaa jechuudha. Yeroo qoricha kana jalqabdan akkuma sila sanitti himee suutaan ta'uu qaba. Qoricha waan akka retinol, tretinoin, adapalin jedhaman kun suutaan ta'uu qaba jechuudha. Torbee jalqabaatti si'a 2 torbeetti si'a 2 yoo dibattan fakkeenyaaf sanbataaf roobii yoo dibattan torbee isatti aanutti immoo si'a 3 dibachuu ni dandeessu jechuudha. Akkasuma suutaan si'a 4 dibattu jechuudha. Karaa kanaan fuula keessaniif bu'aa agarsiisuu dandeessu jechuudha. Kan galgala gootan kana fakkaata jechuudha. Ammas sanii hin galii taanaan gaaffii qabdu taanaan bilbila koo kanaan na bilbilaa na gaafadhaa. Amma immoo gogaa oilii ta'ee, kombinaashinii ta'ee, noormaalii ta'ee fuulli kun yeroo baay'ee piroodaktii adda addaadhaaf nama rakkisu akka warra sensitiivii fi gogaa nama rakkisu piroodaktii tokkoyyuu fayyadamuu dandeessu jechuudha. Isin maal gootu? Gentle cleaneridhaan yookaan saamunaa gentlii ta'eedhaanii osoo dhiqattanii gaariidha. Erga dhiqattanii kaatanii immoo piroodaktiiwwan akka azelaic acid yookaan immoo salicylic acid dibattu. Achi erga dibattaniiti moisturizeri fuula oilii combination of normaaliidhaaf hojjetame isa dibattu jechuudha. Erga dibattaniiti sunscreeniinis jira. Sunscreenii dibattu. Yoo sunscreenii jaallanne maal hin jedhee dibaabee fi keeppiidha jechuudha. Fallisaa isadha.
ganama waan isin gochuu qabdan kana jechuudha. Galgalammoo maal gootu fuula keessan benzoyl peroxide waashiidhaan osoo dhiqattanii gaariidha. 10% benzoyl peroxide waashiidhaan osoo dhiqattanii gaariidha. Saamunaan isaa jira osoo isaan dhiqattanii gaariidha. Yeroo dhiqattan immoo fuula keessan irra daqiiqaa 10 tursiistanii achi booda ofirraa lollaatu jechuudha. Erga dhiqattanii kaataniiti vaayitaamin A yookaan reetinoid warra jedhaman fakkeenyaaf kan akka reetinol, adaapaliin, tretinoin kan jedhamu sana xiqqoo ishee fuutanii akkuma siree sanitti himee dawaa finnisaa gaarii kan jedhamu keessaa tokkodha. Reetinoid warra jedhaman kun hundumtu jechuudha. Isa xiqqoo fuutanii fuula keessa waliin geessanii dibattu jechuudha. Achi erga dibattaniiti moischuraizerii irratti dibattu jechuudha. Galgala kana fakkaata jechuudha. Osoo kana gootanii jijjiirama takkaatti argachuu dandeessu. Garuu immoo piroodaaktii kana hundumaa baay'isuu hin barbaaddan taanaan piroodaaktii tokko fayyadamuu dandeessu. Kanas nagaafachuu barbaaddu taanaan bilbilli koo kunaas jala jira. Kunaas kaayera. Bilbila kana na bilbilaati. Waa'ee kanarratti yoo isiniin galee nagaafachuu dandeessu jechuudha. Ammoo mana keessan keessatti finnisaa fi maal gochuu akka dandeessanii isinitti himaa na dhagaa. Egaa piroodaaktii kana yoo fayyadamtanii mana keessaa kanas itti dabalattanis gaariidha. Garuu immoo piroodaaktii kana gonkumaayyuu fayyadamuu hin dandeenyu yoo jettan immoo mana keessan keessatti karaa salphaatiin finnisa kana amma danda'ame kontirool gochuuf yoo guutummaa guutuutti balleessuu dadhabdaniyyuu amma danda'ame kontirool gochuu fi kan gargaaran isinitti himaa na dhagaa. Inni tokkoffaan dammadha. Dammi anti-inflammatooriidha, anti-oksidaantiidha, wanta baay'ee gargaaruudha jechuudha. Kanaaf dammaa fi erdiinis akkasuma anti-inflammatooriidha, anti-oksidaantiidha. Qorannoo adda addaa irratti hojjetameera. Qorannoo sana deemtanii ilaaltaniiti bu'aa adda addaa qaba jechuudha fayyaa keenyaaf. Kanaaf erdii fi damma walitti makuudhaan fuula keessan erga qulqulleessitanii booda fuula keessan irratti dibattu. Erga fuula keessan irratti dibattaniiti daqiiqaa 20 ofirra tursiistu achi ofirraati dhiqattu jechuudha. Fayyadamuu dandeessu. Egaa kana torbeetti si'a 3 si'a 4 fa'aa yoo gootan gahaadha. Inni kaan immoo qasiila. Bu'aa hedduu qaba gogaa keenyaadhaaf. Anti-inflammatooriidha, anti-agingidha, naachuraalii benefitii adda addaa bu'aa adda addaa of keessaa qaba jechuudha. Qasiilaaf damma walitti makuudhaan fuula keessan dhiqattanii kaatanii ofirratti dibattu jechuudha. Erga dibattaniiti daqiiqaa 20 ofirra tursiistanii achi ofirraa lollaatu. Kanas torbeetti si'a 4 si'a 3 yoo gootan gahaadha jechuudha. Egaa kuni amma danda'ame finnisa sana kontirool gochuuf nu gargaara. Egaa mana keessan keessatti immoo karaa kanaanii fayyadamuu dandeessu jechuudha. Waan ana sanatti immoo finnisnis ta'ee rakkinni gogaa hundumtuu takkaatti torbee tokkotti waan hundumaa gootanii wanta badu miti. Yeroo gaafataa, yeroo hedduu gaafataa, obsa gaafataa, qoricha keessan seeraan fayyadamuu qabdu, gidduutti kutuu hin qabdanii wantaan mana keessatti qopheessitan kana yeroo sitti himu kanas takkaatti ji'atti jijjiirama guddaa argachuu dhabuu dandeessu. Kanaaf obsaanii itti fuftanii fayyadamuu qabdu jechuudha. Obsi baay'ee barbaachisaadha. Inni kaan immoo akkuma kanaan dura sanitti hime hirriba ga'aa rafuun, bishaan dhuguun, stressii cinqii irraatii of eeguun, finnisa sana tuttuquu dhiisuun, harka keessan osoo qulqulleessin naannoo fuula keessanii geessitanii tuttuqinaa. Harka keessan irraa baakteeriyaa adda addaa jira, waan adda addaa jira gara fuula keessanii hin geessinaa. Finnisni suni akka itti caalu godha waan ta'eef irraatii of eeggachuu qabna. Dabalataan immoo nyaata sukkaara qabu fa'aa baay'isna taanaan, nyaata mimmi'aawuu baay'isna taanaan kun fa'aa gaarii miti jechuudha. Kanarraatii of ittisuun ni barbaachisa jechuudha. Dabalataan immoo boraatiin isin irra raftan, wayaan isin uffattanii raftanis qulqulluu ta'uu qaba. Kan fuula keenyatti bu'u qulqulluu ta'uu qaba. Shaampoon yookaan koondishinarii rifeensa keenyatti miiccannu fa'aa gara fuula keenyatti dhufu fa'aa finnisa sana akka ciccirsu danda'a waan ta'eef akka hin dhufne fa'aa gochuun sin barbaachisa. Dibannaa adda addaa kan rifeensa keenyaa gara fuula keenyaa fa'aa akka hin dhufne gochuun ni barbaachisa. Akka kanaatiin of eeggachuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Barumsi keenya har'aa kana fakkaata. Gaaffii yoo qabaattan akkuma isin jedhe naa bilbilaa, koomentii jalatti naa barreessaa, viidiyoo koo laayik gochuun dagatinaa. Ammoo lagarrutti nagaatti galatooma.